obboleettii keenyaa kanaa akkana jettee na gaafatte. Ani ijaazaadhaaf biyya galeen ture. Ijaazaadhaaf biyya galee baatii 3 biyya ture deebi'e. Garuu biyya yeroo hin jiru gizeen gara na deebi'u marammarame omaan qabdu na saadhanaan jedhanii. Saniifan as deebi'e. Gaafan as ga'ee jedhu immoo bireediin koo natti dhufuu didee. Garuu amma immoo baatii lakkoofsisee jira. Kanaafuu ilmoon garaatti naafee jira. Madaamii kootti himnaan madaamiin koo rakkoo hin qabu. Asumatti deessanaan jettee mee gaafii kana naa deebisii asitti daanii ilmoo fudhatanii galuun ni danda'ama jettee na gaafatte. Gaafii kanaaf nan ture maaliif jennaani dirqama information isaa argadhu malee zim jedhee si deebisuu hin danda'u. Maaliif wanta lubbuuti kan na gaafatte kuni waan ta'eef ilmoodha dubbii ilmooti. Kanaaf ijoollee asitti daanii asitti ilmoo guddifatanii asii galfatan dirqama isaan irraa si hubadheen gara keessii fida jedhee si jalaa ture si jalaa turu kootti dhiifamachaa. Mee obboleettiin keenya tokko akkuma kee ilmoo asitti deessee kan guddifatte jirti. Maal akkasiin jettu immoo ni dhaggeeffanna wajjumaan dhaggeeffannee walitti kan deebinu ta'a qaxxitumaan gara sagalee. Yamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota waliitu ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii obboleettiin kiyya waliin gaafii tokko naaf dhiyeessitee jirti. Obboleettiin koo ulfaa biyyarraa yoo dhuftu ulfa ta'uu siin barree erga as dhuftee immoo ulfa ta'uu bartee ati sababa biyya kanatti deetteef akkuma asii biyya Itoophiyaa qabattee ulfa waan dhufteef asitti dahuun danda'ama. Ammas immoo asitti daanii asii ilmoo ofii galfachuun danda'ama jettee na gaafatte. Eeyyeen hin danda'ama. Dahuunis galchuunis ni danda'ama. Wanti nama daangessu hin jiru. Garuu yoo isiin sun mana xalabaa yookaan mana arabaa yeroo hunda hojjettu ka achi gadi ba'uu hin taane taate da'urratti xiqqoo inni ulfaata. Fakkeenyaaf dubartiin deetu takka kunuunsa isii barbaachisa. Dubartiin tokko ulfisii ji'a 8 bira tarraani kunuunsamuu qabdi jecha. Mana arabaatti teettee immoo hamma fedhee nu biratti da'e jedhanii hamma fedhan si jaalatanii sin kunuunsan. Haga gaafa deettuti ima dalayda jecha. Fakkeenyaaf ana yoo fakkeenya fudhanne hanga gaafa ji'a 9 seenuti dalagaa ture jecha. Dalagarraa ba'ee guyyaa 13 qofa boqadhee guyyaa 13 booda nin da'e. Hangaruu maatii kiyya biratti da'ee mana arabaatti hin deenne. Kanaafuu ammas immoo inni biraa jechaadha. Fakkeenyaaf warra biratti da'uu hedduu kuni yoo warra nagahaa taate warra itti amantu taate rakkoon qabu biratti da'uu dandeetti. Hanga isiin ciiftu sanii hojjettuu biraan fidatanii jechaadha. Garuu yoo isaan san godhuu hin danda'in deettee guyyaa 4-5 yookaan 7 booda yoo nama dalagi jedhaniin taate ni miidhamti. Duratti isiin immoo warra bira dalagu waan beektuuf akkamitti haala kamiin isaan biratti da'aa gaafatu qabdi. Kana hunda isaanirraa adda baafatu qabdi. Duraan dursee jechaadha. Warri isiin bira teettu suni warra akkamiiti isiin sirriitti beekti. Maaliif jennaan waan waggaa dheeraa yoo bira teette warri kun warra akkanaatiin beekti. Garuu warri arabaa kuni yoo fakkeenyaaf waggaa dheerayyuu ati waan barbaadde gootee fi haga barbaadde isaanii miidhamte guyyuma tokko yoo sitti aaranii guyyaa san waan ati taateef hunda dagatan jechaadha. Kanaafuu warra akkasiitu warri siin bira teettu warri itti amanamuu dandeettu. Yoo warri itti amanuu hin dandeenye taate biratti da'uun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf ani yoo da'uu fi yeroo meeqa na'afu maatii kee biratti da'inaan jette sodarraa jechaadha. Fakkeenyaaf dubartiin deettu tokko ciniinsifamtee deetti kanattuu waa hedduutu jira. Nagaan hiikamuu jira, nagaan hiikamuu dhabuun ni jira. Kun harka rabbiiti. Kan sila kana waan taateef dirqama maatiin keessa bira jiraachuu qaban. Garuu lakkii asumatti da'aa uummanni kun akkuma maatii kiyyaatii itti amanaa niin abdadhaa yoo jette taate asitti da'uu hin dandeessa. Garuu murteessansi maaliif jennaanini maatii bira dalaydu waan beektuuf warra ati bira dalaydu suni ka akkamii akka ta'e ati dhibbatti beekta waan ta'eef situ murteessaa. Inni biraa immoo deebiin keessan gaafni isin gaafatanillee asitti da'uu hin danda'ama. Daanii immoo asii galfachuu hin danda'amaadha. Eeyyeen galchuun ni danda'ama. Safaaraa deemtee waraqaa baastaa fi basbaasee jedhama waraqaa baastaa fi hin galchitaa jechaadha. Akkuma kiyya jechaan amma gaafa jaafar hin galchu safaaraa qabadhee deemee waraqata baasee fi akkasitti galchaa jecha. Inni biraa immoo ijoolleen akkuma isii xalaba jirtu asitti deettee ilmoo fi asii galfatti ijoollee baay'ee beekanuyyuu. Warra gaariidha, araba gaariidha. Isiin ulfataatee dhufnaaniin asumatti nu biratti da'e jedhanii warri deessisanii hanga ilmoon isii guddattee jettu kagalteen jirti. Ammas immoo hanga ilmoon isii guddattu kaaraba birteessu ni jirti haadhuma wajjin. Kanaafiyyuu
murteessan warri isin bira dalayduu isinin jedha isinirra turu kootiif dhiifama guddaa rabbiin si biraa jiraatu garuu maatii kee ilaalitii murteeffadhu obboleettii kiyya kun yaada kooti maaliif jennaan yoo deettanii miidhamta waan ta'eef osoo danda'ame biyyatti galtee deettee osoo deebitee siif wayyaa dhiifama yoo balleesse. Ragaadhaaf jechuudha. Maaliif jennaani boru miidhaan sirra gahuu danda'a waan ta'eef dirqama wanti kuni wanta akkamitti jedhame sirriitti beekamuun dirqama isaati kanumaafidha. Egaa amma akkuma obboleettiin keenya si ibsuu yaaltetti yookaan nu ibsuu yaaltetti obboleettiin keenya kuni nama ilmoo asitti da'ee asitti guddifatee gara biyyaa galfachuu barbaadudha. Ammallee ilmoon ishee ishuma faana jira. Garuu fudhattee nama galuu barbaadudha jechuudha. Kontiraata ishee fixattee dirqama ishee fixattee ilmoo ishee fudhattee galuuf jechuudha. Innaa kanaaf ani siin jedha. Murteessan akkuma obboleettiin keenya jette murteessan manaati jirtu sani jechuudha. Mana san keessatti dalagaan ni ulfaatamu ni ulfaatu. Dubartiin garaatti baatu takka daa'imti garaatti guddachaa gaafa dhufee haayiliin ishii humni ishii xiqqaachaa akka deemu ni beektas ni beeknas jechuudha. Kanaaf gizee dalagaan kun sitti baay'atee daa'imti kee kan garaa keessa jiru miidhaan sirra hin gahu. Akkasumas madaamin ta'e agam amanamtuudha. Amanamtuudha ishiin si'iif kunuunsa siif gochuuf gaafa deesse dubartiin da'umsa irratti yoo cabde immoo deebitee hin kaatu waan ta'eef gulana gaafa sitti deesse kunuunsa dhabdee cabittaa kan jedhu. Anis akka yaada mataa kootti haga baatii torbaa haga ilmoon garaatti haga baatii torbaa sii guddatu teessee baatii torba gaafa guutte immoo baatii sadiitu si hafaa baatii lamaa fi wayitu si hafaa. Isa kanaaf boqonnaa fudhattee walumaa galatti baatii 6 boqonnaa sii kennanii gara biyyaa galtee ilmoo kee deessee ilmoo kee biyyatti maatii biratti dhiistee osoo dhuftee siif wayyu kan jedhu akka mataa kootiitti. Innaa kanaafuu jechuudhaan akka yaada mataa kootiitti situ laallachuu qabaa jechuudha. Mana san situ laallachuu qabaa. Kanaaf amalli madaamii keetii akkami isaan amma sukkaara qabu jarri jechuudha. Amma yoo nama nagaa ta'an booda nama biraa namatti ta'u amma nama biraati jechuudha jarri hunda keenya jechuudha baay'inaan wanti kun kan nu mudatu kanaaf jechuudha agam isheen siif amanamtuudha agam immoo madaamin ta'e nama gaariidha agam immoo sin rakkisnee kan jedhu situ sirtii ilaallachuu qaba wanta kana ilaallattee na baasamuu nan baasummoo jettee sirriitti adda baafatteetu laaltee wanta kana daa'ima kana asitti deecha malee zim jettee asitti yoo deechee booda rakkoon sirra gahuu danda'a. Kanaaf atis jechuudha maaliif daa'imti garaa kee keessa jirus nyaata madaalawaa barbaada. Daa'imti tokko haga daanitti haga dhalatutti nyaata madaalawaa barbaada. Mana ati jirtu san keessatti nyaanni ni argama. Nyaanni akka libbii ni argama. Dirqama dubartiin garaatti baattu amma beelufti. Wanta dharraati immoo argachuun dirqama isheeti jechuudha. Akka wallaalummaa kiyyaatti obboleettii koo ani daa'ima hin deenye garuu obboloonni koo haadholiin koo yoo jedhan nan dhagaa kanaaf asiin jechuu danda'e. Kanaadha innaa ati mana jirtu sallaalitii wanti kun naaf ta'amoo naaf hin ta'u jedhiitii ilaalladhuutii saniin boodatti yoo kana sittis deessu ta'e yoo kan galteetis deessu ta'e situ beekaa daa'ima kee galachuu ni dandeenya. Asumarraan immoo wanti tokko siin jira jedhan. Gizee da'umsaa biyya kanatti dubartiin manatti hin deechu mannuu akka Itoophiyaa sanii miti. Itoophiyaatti ta'e amma Itoophiyaatti hafeera amma tasa yoo ta'e malee. Innaa gaafa sanii gaafati hakimatti deessu san namni daa'ima kee bakka bu'ee siif eegu jira. Daa'imti eegamuu qabdi ministeeshiwan keessatti yookaan mana yaalaa keessatti yoo siin jedhu daa'ima siinatu. Amma fakkeenyaaf akka inni odeeffannoo dhagayetti biyya kanatti amma madaamintu si sobdee haala kanaan asitti akka deessu si gootee mana yaalaa keessatti daa'imti kun yoo dhalate daa'ima sassi jalaa hatanii boodammoo waa biraa siin jedhanii isaan asitti guddifatanii daa'ima kana poolisii moo maal godhatu jira wanta akkanaa kana godhanii odeeffannoodha kunis. Kana hoo gaafa san nama asii qabdaa nama hiqaamaa qabu nama asitti yoo qabaatte namni sun gaafa ati deechu si bira jiraate namni kee yoo si bira jiraate dhalatti an akka kootti arabdoota guutumaan guututti amantee biratti nandaa yoo jettee ani hin beeku jechuudha guutumaan guututti asitti dayii rakkoon qabu siin hin jedhu. Murteessan namallee qabaachuun dirqama si barbaachisa siin jedha. Kana situ beekaa mataa keettinis sirriitti mari'adhu.
yoommoo sammuun kee mataan kee lakkisiin jedhe aga baatii 7 dalagadhuuti baatii 2 saniif immoo biyya galiitii daa'ima kee biyyatti dayiitii boqonnaa fudhadhuuti yoo si deeffachuu barbaadde ni deebita yoo dhiistes immoo biyya keetti jiraattaa jechuudha kanas hin jedha viidiyoo si jalaa tursiisuuf immoo dhiifama guddaa naa godhi dirqama adda baafadhee si dawwaluu soorii si viidiyoo si deebisuun dirqama waan ta'eef sin jedhee si deebisuu hin danda'u kanaafan xiqqoo si jalaa ture sin jedha turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay baay.